Maalan jirraa achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuu. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittuu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi ba'anii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanee haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasita jechuudha. Simbasaas dhugamoodhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka kompiliitiin hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda mililikirra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun laayiv irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waa arge. Namicha nami hattuu. Maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyadu qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aatillee nattaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatanii. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti.